Yooyyaa daawwattoota tajaajiltu miidiyaa nageenyi sin badhaadha. Bakkumsiin jirtanii nagaan keen kan irra bal'isan dhaqa bachaa jilirraa haftanii jilti akkam turte. Ardhaa faaya aadaa hangafticha Oromoo Booranaa meeshaalee aadaa gargaraa kan durii itti fayyadamaa turanii fi akka maal tanaatti itti fayyadamaa jiran isan daawwachiisa. Agutu murqoomni teenyaatti nu waliin tura. Anga boromticha ya balla la fora bagada Oromiyaan ballo namu ada tokko qaba ada noromticha dhuguma dimokiraasii haqa meeshaan kanaan doolennu doon meeshaan dooledhaan kunini waan dhadhaa bassatti naqatan dhadhaa adii keessin buusan dhadhaa bassaa callagaaf inni bichaate doola kanaan naqatte jechuudha. Yaa fitti naqattu waan umargite waan akka keessin keettu mooqa kanaan keessa fudhatte dhadhaa sullee mooqaan kun mooqa doolaa jedhani asumirra gala gaafa dhadhaa as keessa baafachuu barbaadde mooqa kanaan fudhatte jechuudha. Meeshaa kanaani irbaa jedhani irbaan kunini aanan loonii itittu yoo irbanne itittu asin naqanna. Itittu asin naqanne yoo dhuguu feene kanaan irbine jechuudha. Maqaan isaatu irba. Kanaan irbine waan itti naqannee dhuguu malletti naqannee dhunne jechuudha. Gaayaa akkasii qabaa. Kunini kanaan ciicoo namni meeshaa kanaan ciicoo fuudhaa inni. Kun ciicoo fuudhaati. Dubbi tokko fuudhuufi yoo ciicoo tane harkaan qabaatini haali hin mijoomne jechuudha haali fuudhisi. Kun buchumenna isaan lamaani haati midhaasite intal tokko hojja fuudhanii. Haadhaan midhaasa karaa haadhaatiin hojjetame. Kanaan kallachen. Kallachi kuneen soola ciicoomiyyuu tan gubbaa oola. Kallachi kulleeni abbaa warraati. Ciicoon tulleen aadaa abbaa warraatiin waan wal qabattuufi kallachaaf ciicoon hojiin isaa waliin qaba warri lachuu waan abbaa warraa laallata jechuudha. Kunin kallachi gadaamojjiin hidhattee abbaa warra mataa buufachuuf amma gaafa gadaamojjii ta'ee guduruu hodhate kan hidhate jechuudha. Ag mataa sun hin buufatin lafin kaa'u ag mataa buufatetti gaafa qubsiise in qubsiiseedhani ciicootaan gubbaa gala. Yoo millee ciicumtaan gubbaa jira ilmi isaallee yoo ni dhaqqabu kanumaan mataa buufachuu danda'a. Cumaan dabree of edaka kun isaallee mataan buufate jechuudha. Kun hin meeta. Meeti kunini duraan ugooleen kaasii keeyyachaa turte jechuudha. Waan asii keeyyatan. Faayina faati kunin. Wanni inni fayyadu faayinaaf namaati. Midhaaginni na fufiitii fi dubartii gammee qabdi tan fuudhinillee ni keeyyattis hojja feete. Inni waan midhaaginnaaf keeyyatan malee waan aadaa hin ibsu. Inni asii kunin. Kunin ammoo ummureedhani meeshaan kun ummureedhan kuni haadhi ilma dhaltee keeyyata gaafa ilmuufi sun maqaa baafatta haati ilma keeyyata jechuudha ummur kan. Kunin ammoo saagaa jedhama namni waan ijjeesin akkan warra deemen keeyyatu saagaa jedhan kunin. Kun waan gootummaallee wal qabatu akkasuma warra deemanii naqatanii nama ijjeesee keeyyata jechuudha. Kunin ammoo saldaqa haadha manaa keeyyata ijoolleen dubraan naqattu kan ijoolleen dubraan naqatte jechuudha. Haadha manaa ta'uu nadheen ta'uu isaa ibsa naf namaallee irraa hin midhaagaa kan makkana kana saldaqa jennaan kana. Saldaqa waan nadheen harkaa keeyyata. Sumaan dabarree kun anfalaa jenna anfalaa kan. Intal tokko gaafa fuudhanii anfalaa kan haati manaa qopheessite anfalaa kanaan hidhaan hiitee baafte anfalaan kun achi maachitti niitiin dhiirsi qabdi cufinuu qabaachuu qabdi akka aadaa teennaatti akka aadaa booranaan niitiin dhiirsi qabdi cufinuu anfalaa kan qabdi kun anfalaa jedhanii aga abbaa warra jirin qabdi haati manaa tokko cufinuu dhabuun qabdi. Ada abbaa warraa kan inni ibsuu jiru. Kun asumaani kalloo jedhani kalloon tun waan jilaan tolfatan
faayidaa namirrallee hin midhaaginnallee hin biratti aadaa ka'e jirti. Guyyaa jila abbaan jila kallootan deemee itti dhimmamee ergifat malee yoo isiif irra hin qabne jil tolfachuu hin danda'u. Kallootana abbaan manaa tokko yoo ijoollee gubbifatu kallootaan lama keeyyata. Kallootaan lama walirraan keeyyata. Abbaan manaa ka ijoollee gubbifatu isi lama walirraan keeyyata. Haati manaa ta ijoollee gubbifatu is tokko keeyyata. Haati manaa tokko keeyyatti abbaan manaa lama keeyyata. Akkoon ammoo kan keeyyata. Akka aadaa keenyaan. Kun ammoo gombis jedhanii akkuma saagaa karee fukaani nami cufii qabu nama bijjeessi callaate mucaan isii arbijjeessee tolchatu gombis kan. Namsuun irraa nama qabirraa deemanii itti dhimmamanii ergifatanii gombis kan haati mucaan isii arbijjeessee tolchata malee haati mucaa dhalti cufiin hodhata. Kun asumaan gootummaallee wal qabate jechuudha. Akkasii guyyaa jilaa abbaan manaa kallootaan lama keeyyate haati manaa tokko keeyyatte akkoon gombis keeyyate. Ammoo kallootana anjil qabadee ka'ee hodhachuu hin danda'u. Akka aadaa teenya ta Booranaa lubaatti hodhata. Nami gadaa suni jil qabu lubu qabirraa ergita. Amma akka ammayyoo fudhannee lubu guyyoo gobbaa qabatu. Barsuun irra ergifatanii akkuma baalli walitti kennan kan walirra dabarsanii namum kalloon itti dabarte nami dhalooti dhufu sunumirraa ergifataa deemee jechuudha akkasuma. Nami cufii anjil qabadee hodhachuu hin danda'u. Ni abaa jedhanii dhiirsi gadaa mojjumaa dibateetti yoo abbaan mana dibatee kallachi hidhatkaani haati mana horee kan hidhatu kara duubaatti hidhatu sagaleellee dhageessisa hidhattee itti dhaabatti. Haati mana kalloota dhidhaadha abaa kan ofirraa qabaannaan niitii gadaa mojjii jechuun kan ibsa jechuudha. Meeshaa kana kunin ammoo buuda. Buuda ammoo ishaan jedhu kun maal seeti gaaf looniiti. Gaafum loonii gaafa buudee dansaa jiddi galeessisaa kutatte gonofaan isaa kun goga looniiti kanaan gonofte haati mana tokko dhadhaa mataa dibachuuf. Qayyi gar dhibiitti hin jira meeshaan sun namni turumna. Mooyyee qayyaa jedhanii achitti tumatte dhadhaa asitti dursi natte qayyi sun irraan itti natte waliin kokorsitee wal qabsiifte dhadhaa itti dibatte jechuudha. Kun buuda mataa itti dibata. Elellaan kunini haati manaa dandeettee hodhachuu dandeetti. Dadhabdee hodhachuu dadhabuu dandeetti. Inni waan aadaa dhibiin ibsu faayi mana. Inni faayi manaati midhaaginni manaatiif haati mana is hodhattee harri gorfaa kan hojjanne akkan jiru yoo gorfi kun xiqqaallee taatellee lafallee ballisa gorfi kunillee guddaa fakkaata inni gorfi kanaa waliin midhaagatanaaf hidhatanii kunini siiqqeedha. Siiqqeen tunini haati mana tokko tokkum qabdi amma kunini ka waliigal waldaati malee. Isiin haati mana tokko siiqqee tokko qabdi. Siiqqee lamiin qabdi. Siiqqee tokkotti tan eegi guyyaa fuudha warri isii dhalitti kennu. Agabbaan man isii jiru. Adoo isiin fakkeenya rakkoo adda addaa adoo godaanirraa cabxeellee bakka buusanii malee niitiin dhiirsi qabdi cufinuu siiqqee tan hin qabdi. Akka aadaa teennaatti. Niitiin dhiirsi qabdi ta siiqqee hin qabne hin jirti. Isiin waan aadaa abbaa warraatiin wal qabatti. Haati mana tokko yoo siiqqeen qabdu dhiirsi hin qabde jechuudha. Kunin gorfa kunin maxxaarri jedhani. Maxxaarri tanallee warroota buluun midhaafata. Faayuma warri sun eegi gaafas midhaafate manuma isaanii keessa jiraate jechuudha. Warroota buluutti gaafota bulsuni maxxaarri tan midhaafa. Kun asumaan gorfa kan waananiin dhunnu kanuma ibsaa inni aananillee hin dhugani. Aanan itti tuumii waan man kan kee jiraalletti naqatanii manallee irra midhaagaa. Ati mana tokkoyyuu eegi gorfi hin qabne. Hagoolli hin qabne siinuu rakkoo. Saqa jedhan. Saqaan kunini haadhi ilmi dhalteetti guyyaa ilmi dhalteeniti guyyaa ilmi siisu maqaa baasan jechuudha. Mucaa guddaa hayisii hangafa.
mucaa cufanodha guyyaa mucaa hangafa maqaa baafatte ati mana tokko saqa kan guyyaa sun midhaafatti ati as nagaan saqaa fi waliin agisiin jirtu hin jiraata jechuudha. Oma wanni inni jijjiiram hin jiru. Kun asumaan gorfaa kam qara siibse kun itilleenna irri rafan kan. Kanaafaa gubbaa afatanii ha irri rafan jechuun itillee tan jechuudha. Leetan irra galla kun asiini dibbeenna gonofaan isaa kunin gogalooniiti gogaan gonofanii dhadhaa basatti naqatanii ammoo dhadhaati ammoo hocheefa waan akkana itti naqatanii dhadhaati illee hojjaa kee buufattee onni kuufamee guutame bassitee doolan duraan si garsiisuun hin naqatte jechuudha. Isa adii ammoo achi keessa hin buuftu as kee buufatte. Meeshaa kan hojjaa fayyadamnee sagaleen soorannee aanan hin dhumne inni meeshaa isitti hundugan baay'inaan isitti hundunnaa gaafi isitti hundunne keessi isaa dhindee asitti hidhan maaf asitti hidhan akka wanni akka qaxurree maanii awwaarti biyyeen hin tulleefi asitti hidhanne yoo ammoo wayiin dhuguu feene asirraa baafanne waan dhuguu mallee hin dhunne inni meeshaa wayiin dhuganii wanni faayamsiisaniifi isoolidha waan ta'eefi akka inni mul'atu. Waluma fakkaate Mano inna manoon tunini sitti waan warra dhaabbattiin galtaani bool qayyaa irra jite bool qayyaa jala jira bool qayyaa tanaati mana tokko yoo nafu fi qayyatu manoo tan irraa kaaftee qayyatu manoo irraa kaafte yoo nafa qayyatu achirte yoo ammoo wayaa irra keeyyachuu feete akkam goote ayyu sun achiin nattee wayaa akkan irratti wayaa irra keeyyachuu feete yoo kaanillee namni duraanii tilleloonii tan irra rafata tilleloonii wanni kun tillee irra ramne tana ayyasin nattee yoo tilleen kudhanillee man kan kee jiraata sirra maranne tilleen tunin urgoofti adoo ati qayyin nagatinillee yoo tilleloonii tan irra rafanin urgaanye kanaafi tillee tallee sirra maranne bolleen tunini duraan waan nu bisaanii waraabbataa turre jechuudha jerkaanii akka jerkaanii waan nu bisaanii waraabbannu isiilleen akkasuma itti muka qotanii mukodhanii ni jira bishaan isii kee jiran garuu hin oowwane akka firiijii jechuudha bishaan isii kee jiru aduu duufeetallee kee keette oowwuu hin danda'an okollee meeshaan jedhan kulleen meeshaa gaa'ee akkasii qabu akka aadaa teennaatti waan nu durii bishaanii waraabbataa turre jechuudha. Kun cancala. Cancali kunini kun muka akkuma taa gartuutti kun gogaa kan gogumloonii kana isa jiidhaa jajiyanii midhaasanii dhaaniin jechuudha cancala kana. Kun qadaada. Kun seemsa waan qadaada kan irra buudhamu yoo qadaadi irra buu bishaan faan jiguu waan danda'aniif seemsa kanaan cancala kanaafis walitti jabeessi jechuudha. Ifteennaani nu akka afaan keenyaatti akka afaan booranaatti ifteennaan waan kana. Ifteen tunini quncee wayii quncisanii foo'anii waan adda addaatiin dhaanii midhaasanii ammoo midhaaginni callaaniti waan xixiqqoo wayii kasi jala baduu danda'a jechuudha. Hasaatiin illee keessa hojjaanin keette gunan barbaadii siis rakkisu waan abbaan warra afaan nama gaafata kan nama riifachiisa. Waan xixiqqoo wayii akkasii sirraan bannas keeyyate jechuudha. Kunin ammoo subbeedhan. Subbi kunin borsaa jechuudha. Duraan nu wajja sangaa gurguranne birrii asee keeyyan gaaf saaxinii lafin jira. Yoo gabbaane hanumaan daduu kees madaabara taana waan kan kee keeyyanne kawayin bitan keessa fudhanne kaan kanumaan ol keeyyanne jechuudha. Inni haganallee guddaa ta'uu danda'a. Guddaan jira, diqqaan jira. Inni waanuma akkas waxee keeyyatanii subbeedhanii ogaloonii irraa hojjetan jechuudha. Ogaloonii irraa hojjetan. Kunini filareef waan nu dur jiree dhaqaane inni kagaaf intal fuudhani abbaan fila kanaaf siiqee fuloo yaabdoo fulaaf siiqee bocaanaaf boo waan ijoolleen jettu akka dhageette ilmoo. Har
fila kanaaf siiqqe suni gaaf intal fuudhani abbaa warraatti abbaan isi dhale yookaan abbaan hin jirrellee bakka bu'aan jechuudha namni intal gammee saaqsuuni kan lamaa waliin boca itti kenna haati buchumaaf ciicoo midhaasite abbaan fila kanaaf siiqqee midhaasite. Kulleeni meeshaa duraan fuudhan kee jira jaallaan dhaatti yoo fuudhan suni intalti gaafasi jaalla dhaatti jaalla sun fila ergaa dhibiin guyyaa sun ergifattee dhaattu kamiciicoo siitiif buchumi siit gisa suni dhaansi qabsuniini jaalla dhaatte jechuun kunin ammoo meeshaan kunin meeshaa qattarii kanaan buutteedha kaadha khallee waan badaa keekaan waan narra baddii itti sodaata amma kun dhuuyyu yoo itittu naqannu itittu suni haati mana tokko gorfu bir dhaabde dhamtaan kanaan keessa dhutti yoo isiin ka guddaa taate bel hooti dhugedhani namummaan as jiru dhamtaan keessa dhugani aanaan goggogoo kaan lakkisanii aanaan mii itti naqatan jechuudha yoo ati ammoo kadhamsuun keessan baasiin aanaan dhibii itti natte aanaan sunuu nammaatanii kanaafuu duraan dham keessa dhugani siin duubatti aanaan irra naqatan meeshaan kunini baalgud jedhama baalgud akkasumatti hin qabani bee baalgud kana maase nami waa ijjeesu guyyaa korma korbeessaa hoo akkam dhaabata yoo dhaabaa yoo dhibaayyuu ba'oo baalgud kana abbaan warra qabatee ba'a jechuudha ammoo nami cufi hin qabatu. Kunin ammoo meeshaan kun meeshaa abbaa warra ta'eef akin ban ak boriif sin gaafachiifno asgeeyya diiramma fulaadhu firra qabdi asgeeyya bokkeenillee naanun dadda waan kan bokkaan ittiin dhibbis bisaan hin seenan as keessa jiraata jechuudha inni inni maqaan isaa buuxeedhani muka kanaa jira lafcuuf hin jiru fulanni itti ba'u jira meetiraatti agi feetii irra kutatte jechuudha mukuma kan jiru jira kunin dhuuyyuma laawwee kunam laawwee dhiigaati laawween kun maasee isi looniin iddan kunin muka kunin sibiila kan akkaan kirri wayiitiin akkaan walti martee warra lamaan akkinni gargarin chochoon waltiite yoo loon iddanoo guubee midhaasite beena guubeen umura abba loon iddan guubee gabbaani murani miseensi fo'ani kan itti guurani anaan iddatan dama waraana yoo iddannu adoloon hin iddini okolee kan qopheessite gaadii kan qopheessite loon kan gaadii kanaan duudhani yoo itti ama kun mul'ate aanuma akkan laallatani laawwee kanaan iddani gaafa laawwee kanaan iddan okolee kanaan qeessani dhiig yoo dhuguu fedhanillee dhugani looni adoo dhiig dhuguu callaan ta'ini yoo isaan fayyaa dhaban iyyuu hin itti booranne duraan loon fayyaa dhabeyyuu iddaa turan loon kunini yoo iddaan fayyin argatanii fayyaan jiraatanii sa dhiigi isaa maa sa'i kummaaf akkan golgola amma bifti isaa akkan jirtette yoo inni qallate yoo irri millate yoo badhees duumansi dhufuu fedha kaammi duumansi waaqa akka ammaan tanaa kan rooba eegatanii hin iddan yoo iddanii amma rooba kan dheeti sa'i kunini agi qaraa caala midhaagaa agi durii gabbatullee caal gabbate jechuudha eegi dhiigama sun irra iddan yoo dhuguu feetellee dhiigi kan hin dhudda loon gabboodan sa iddatte nadheen ulmaatu dhiig dhugaa turte nadheen niitii tokko jasiin dhalte niitii dhiig iddanii dhiig loonii kan dhuddu gabbinallee zaayiti gabbatte dhukkubbiilleen dhukkubdu niitiin hojja dhalaan nadheen dhalaan dhiigu kanaafuu meeshaan kun okoleedhama kun laawweedhama okolee kan laa dhiig iddanna okolee kan loollee telma inni goga sattawwaati goga sattawwaa irraa hodhanne loonillee hojjaa ilmanne ogatteenne akkanatti akka lamaanii loon kan itti ilmanne aanaan gorfaan naqannee duunne jechuudha. Kiyawalee boorate baroota boorina daa laadiina gooda aluu diidaa gagatee adoota.